Bulchiinsa mootummaan naannoo Amaaraa iddoo addaa Shawaaroobitti jedhamu keessatti hidhattoota finxaaleeyyii fannootiin dhalattoonni Oromoo walloo lama ajjeefamuun himame. Ilmaan Oromoo biyya irraatii gara biyya hambaatti baqachuun naannicha qaxxaamuruun hedduun haala wal fakkaataan ajjeefamaa jiraachuu ollaan gabaasee jira. Odeessa dabalataa Ayyaantuu Abdiitu dhiyeessa. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina addaa Shawaaroobitti jedhamu keessatti dararaa humna finxaaleeyyii fannootiin ilmaan Oromoo irra gahaa jiru wal qabatee dhalattoonni Oromoo walloo lama ajjeefamuun himame. Ilmaan Oromoo biyya irraa gara biyya ormaa baqachuuf naannoo Amaaraa qaxxaamuran hedduun ajjeefamaa fi saamicha qabeenyaatiif saaxilamaa jiraachuu kan gabaase ollaan ijoolleen maqaan isaanii Muhammad Umarii fi Aliyyi Aadam jedhaman haala wal fakkaataan namoota 15 wajjiin osoo imalan haala sukkaneessaa ta'een ajjeefamuu isaanii gabaaseera. Ijoolleen ajjeefaman lameen godina Walloo Aanaa Dummugaa Mataa Horaatti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u osoo naannicharraa hin baqatin dura Aliyyiin mucaa waggaa 19 kutaa 7 barataa turee fi Muhammad waggaa 15tti kutaa 5 barataa kan turan ta'uu maatiin isaanii turtii ollaa wajjin taasisaniin himaniiru. Ebla 30 barkuma 2023 kaayoo jireenya isaanii fi maatii isaanii jijjiiruuf kaayyeffatan biyya ormaa deemanii dhugoomsuuf murteessanii imala baqaa tokko jechuun namoota isaan wajjiin deemsa eegalan 15 wajjiin naannoo Amaaraa qaxxaamuruuf eegalan. Kaayoon Saudi Arabiyaa seenuun jireenya maatii fi ofis jijjiiruuf kaayyeffamte deemsi eegalamee osoo bakka yaadan hin gahin naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaan jedhamutti humnoota finxaaleeyyii fannootiin qabamanii hawwii fi abjuun isaanii jalaa fashalaa'e. Erga to'annoo fannoo jala oolanii boodas maatii isaanii bira bilbiluun humna fannootiin adamsamanii akka jiranii fi yoo lubbuun bahan kaayoo biyyaa bahaniif akka milkeessan itti himanii akka ture maatiin ijoollee ajjeefamanii turtii ollaa wajjiin taasisaniin himaniiru. Dargaggoonni kunis guyyoota lamaaf gara Shawaaroobitti geeffamuun caamsaa tokko barkuma 2023 haala sukkaneessaa ta'een ajjeefaman. Maatii dargaggootaa keessaa namni maqaan isaa hin eeramin tokko akka himetti namoota 15 jiruu fooyyeffachuuf qeerraa bahan keessaa 14 ajjeefamuun inni tokko qofa baqatee lubbuun bahuu isaa himeera. Haalli sukkaneessaan dargaggoota Oromoo irratti raawwate kun madaa hin fayyine akka itti ta'e kan dubbatan maatii fi jiraattonni naannichaa qaamni dhimmi ilaallatu dararaa naannoo Amaaraatti ilmaan Oromoo irra gahaa jiruuf furmaata kennuu akka qabu himaniiru. Naannolee Amaaraa dhalattoonni Oromoo itti argamanitti dararaa hiyyummaa fi gara jabeenya hanga ajjeechaa irra gahaa kan jiru ta'us lammiileen Oromoo jijjiirama dhufuu danda'u abdachaa haala hammaataa keessa kan jiran ta'uun himameera. Akka dhaabbata mirga namoomaa addunyaatti mootummaan lammii biyyattii mirgaa fi nageenya isaa eeguuf dirqama qabaachuu ibsuun mootummaan Itoophiyaas nageenya lammiilee isaa eeguuf dirqama qaba kan jedhu oolaan namoonni seera cabsan haala seera qabeessa ta'een akka adabaman gaafateera. Oduu keenyatti aanuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti haleellaa hidhattoonni fannoo geggeessaniin lubbuun nam tokko darbuun namoonni 4 rasaasaan madaan. Gama biraatiin aanichatti qonnaan bultoonni gandoota 6 ol keessaa haleellaa hidhattoota fannootiin buqqaafamuun jiraattonni Oromiyaa dabanitti mani. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti ni dhiyaata. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti haleellaa hidhattoonni fannoo geggeessaniin lubbuun nam tokko darbuun namoonni 4 madaa'anii jiru. Jiraattonni Oromiyaa 11 irraa dubbifne akka himanitti haleellaa humnoonni kunniin dhaqqabsiisaniin yoo xiqqaate gandoota 6 ol irraatii uummanni buqqaafamus eeranii jiru. Humnoonni hidhattoota fannoo aanaa Horroo Bulluq ganda Bonee Abunaa jedhamutti haleellaa konkolaataa fe'umsa uummataa irratti bananiin lubbuun nam tokko battala yoo darbu namoonni 4 immoo madaa'anii jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Hidhattoonni fannoo haxxee hidhuudhaan konkolaataa fe'umsaa dhaabsisuuf dhokaasa itti bananiin konkolaachisaan maqaan isaa Habtaamuu yookaan Sooressaa Alamuu jedhamu rasaasa laphee gubbaa dhahanii battala lubbuunsaa kan darbe yommuu ta'u gargaara konkolaachisaa dabalatee namoonni biroon 3 hospitaala riferaala Shaambuutti yaalamaa jiraachuus akkas jechuudhaan ibsan. Finxaaleeyyiin Amaaraa waggoota lamaaf qabachuu jira iddoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti rakkoo hedduu qaqqabsiisaniif. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq ganda Bonee Abunaa bakka addaa mana barumsaa Bonee jedhamutti kan isaanii makiina uummataa dura goranii dhaabsisanii booda konkolaataa gommaadhaan shufeera rapheedhaaniiti kan isaan ajjeesanii. Shufeerichi lubbuun darbee otoo jiru gargaara konkolaachisaa sana dabalatee namoonni 4 madaa cimaaf madaa salphaatiin madaa'anii hospitaala jeneraala Shaambuutti kan isaan argamanii yeroo ammaa yaaliif
shufeera yookaan konkolaachisaa kan ta'e Habtaamuu yookaan Sooressaa Alamuuti. Shufeerri kuni haalootaanii magaalaa Saqalaa aanaa Horroo Guduruu kan ta'edha. Haleellaan hidhattoota faannootiin jiraattota godinichaa irratti geggeeffamaa jiru kun waggoota lamaa ol darbuu kan nutti himan jiraataan bakkichaa odeeffanne kun gochi suukanneessaan humnoota faannootiin geggeeffamu guyyaa irraa daran hammaataa kan jiru ta'uu dubbatu. Haleellaan humnoota faannoo guyyaa guyyaan aanaalee godinichaa cufa keessatti geggeeffamaa jiraachuu kan himan jiraataan bakkichaa mootummaan nageenya uummataa kabachiisuuf hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii gahaa fudhataa akka hin jirres dubbatanii jiru. Godina Horroo Guduruu keessatti aanaa Horroo Guduruu keessatti egaa rakkooleen hedduun bulee ka'ee iyyuu bariitu qotee bulaa naannaa kana jiraatanii maqaa hidhatee deemu fannoo jedhamu kanaan isaan shororkaa jiraatanii amma gaa jiraattonni aanaa kana rakkoolee kanaaf saaxilamaniiti ooyiruu qonnaa isaanii gadhiisanii silaa waqtiin kun waqtii qonnaa ture waqtiitti qonni jalqabee qotee bulaanii lafa isaa sirreeffatu ture garuu amma kun hin taane hundinuu aanolee sanaan gadhiisetti kan inni jiru gara magaalaatti baqateetu kan inni qubatee jiru bakka qubatee jiruttis rakkoo adda addaatu sararraa jira akka argachaa jiru waan nyaatu rakkisaadha waan keessa jiru rakkisaadha. Hidhattoonni faannoo aanaa jaarragaa jaartee bakka gabaa sanbataa jedhamu maaddeeffachuudhaan wayita leenjii waraanaa geggeessaniif humna ofii jabeeffachaa jiran kanatti waraanni mootummaa kiiloomeetira 5 caalaa irra taa'ee ilaalee callisuun humni kun akka badii kan birootiif of qopheessu taasisee jira jechuunis himanii jiru. Aanaa Horroo Bulluq jalatti kan argaman jiraattonni gandoota qonnaan bulaa jaha keessatti argaman haleellaa hidhattoonni faannoo qaqqabsiisan dhiyeessuudhaan lubbuu ofii oolfachuuf manaaf qabeenya isaanii dhiisanii godaansaaf kan saaxilaman ta'us dubbatanii jiru. Jiraattonni qe'ee ofiirraa humnoota faannoon buqqaafaman kunneen ilmaaniif maatii isaanii guutuu waliin rakkoo jireenya kan yaaddessaaf ulfaataa dabarsaa kan jiran ta'uu fi qaamni buqqaatota kanneeniif gargaarsa taasisu tokkollee akka hin jiraatinis himatanii jiru. Walumaa gala sochii fi of ijaarsi hidhattoonni faannoo aanaalee godinichaa keessatti taasisaa jiran kan yeroo kamuu caalaa jiraattota naannichaa shororkeessaa jiraachuu yaaddoo qabanis ibsatanii jiru. Oromiyaa gandeen baadiyyaa rakkoo nageenyaa qaban keessatti barattoonni waggoota 3 oliin barnoota addaan kutuu isaanii himamee jira. Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoo nageenyaa jiru keessatti barattoonni gandoota baadiyyaa erga barnoota addaan kutanii waggaa 3 ol ta'eera jechuudhaan maatiin barattootaa keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qormaanni kutaa 8ffaa akka naannoo Oromiyaatti kennamaa jirus kan fudhatan warra magaalaa fi magaalaa aanaatti barachaa turan qofa jechuunis ibsanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Bultoosaa Hirkoo gama isaaniitiin naannicha keessatti barattoota 400,000 oltuu qormaaticha fudhachaa jira jechuudhaan erga ibsanii booda haala barattoota bakkeewwan rakkoo nageenyaa qabanii ammoo ibsuurraa of qusatan jechuudhaan sagalee raadiyoo Ameerikaa gabaasee jira. Waraanni Itoophiyaa keessatti geggeeffame kasaaraa dinagdee doolaara biiliyoona 28 ol kan mancaase ta'uun himame. Aangoonni kasaaraa dinagdee fi baasii bu'uuraalee misoomaa sababa waraana Itoophiyaa qaqqabee gara doolaara Ameerikaa biiliyoona 28.7 akka ta'e tilmaamuudhaan kana deebisanii ijaaruuf doolaara biiliyoona 20 akka barbaachisu himanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa Maadii Abdul Baasitiin dhiyaata. Waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kasaaraa dinagdee doolaara biiliyoona 28 ol kan mancaase ta'uun himame. Aangaa'onni kasaaraa dinagdee fi baasii bu'uuraalee misoomaa sababa waraana Itoophiyaatiin qaqqabe doolaara Ameerikaa biiliyoona 28 fi 765.7 akka ta'e tilmaamu. Mancaatii dinagdee waraanaan qaqqabe kana deebisanii ijaaruudhaaf doolaara Ameerikaa biiliyoona 20 akka barbaachisus ibsi ministeera mallaqaa ni mul'isa. Kunis kan ifa ta'e qorannoo yuunivarsiiwwan waliin ta'uudhaan gaggeeffamee fi naannolee waraanaan miidhaman keessatti kasaaraa dinagdee fi miidhaawwan hawaasummaa kan akka barnootaa fi fayyaa, qonna, indaastirii fi daldala, oomishtummaa akkasumas bu'uuraalee misoomaa irra caalaa geejjiba kanneen akka ibsaa fi bishaanii madaaluudhaan kan qoratame ta'uunis ibsamee jira. Waraanni waggaa lamaaf irra caalaa naannoo Tigraay barbadeesse walakkaa bara 2021 keessa erga naannolee lamaan Affaarii fi naannoo Amaaratti babal'atee booda mootummaa naannolee lamaanii akka malee miidhus waggoota 5 dabran keessa naannolee biyyattii jeequmsa waraanaa kana jalaa miliqan hin jiran. Waraanni dammaqinaan naannoo Tigraay keessatti adeemsifamaa ture ji'a 9 dura Sadaasa bara 2022 waliigaltee diinummaa dhaabuu mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti mallattaa'een xumura irra ga'us waraanni fi walitti bu'iinsi irra caalaa naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Naannoo Oromiyaattis mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin marsaa jalqabaa abdachiisaa ta'us naannoo Amaaraa keessatti garuu yaaliin mootummaan humna naannoo irra deebi'ee gurmeessuu hordofe waldhabdeen waraanaa naannicha keessatti iddoowwan adda addaatti ka'ee jira.
Naannoleen biroo baay'inaan Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz, Somaalee fi mootummaa naannoo sabaa fi sablammoota kibbaa keessatti waggoottan 5 dabran keessatti waldhabdee waraanaan bifa adda addaatiin hubamanii jiru. Mancaatii qaqqabe kana ilaalchisuudhaan Finfinneetti marii dhaabbilee michoota qarqaarsa misoomaa kan biyyoota lixaa fi bakka bu'oota dhaabbilee mootummoota gamtoomanii waliin mariin gaggeeffamee jira. Maricha irratti ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Obbo Ahmad Shidee mancaatii qaqqabe deebisanii ijaaruun humna mootummaa Itoophiyaatii ol waan ta'eef qaamoleen qooda fudhattootaa fi dhaabbileen deeggarsa misoomaa tumsa akka taasisan yaamicha dhiheessanii jiru.